أهلا وسهلا إلى دكتور عبد السي نجان كيسن إسري فبايتو خبجمتوتا في جالتمتوتا يوتيوب تيا أردفتنو في ور فيسبوك يرتس دكتورا كيسن جالتنو هرا دكتور عبد السي مال إنه في جتشون كيسن نولو وما أجائبات نفنا نتي رجال أمالي وامرمنو واهي موت ما يوكين دوئتين سجل قبض مالي مسارا كنا كيسا كتة كباني جن هاركيسن مالي قديم بهو جد إيرادوبان شير قدا لايكي قداتي deeggartoota bilxiginnaa warra duruunfatanii mormanu nuti kan nuti bilxiginnaa wallaaltuudha fiqiris kan maqaabirii duruunfattee jaallachuu malee maaliif akka jaallatte hin beektu jennee karakkaraa turre irratti ragaa wajjin isiniif ka'a viidiyoo kaleessa bahe keelloo miidiyaa nagaan keessan ol ka'ee dhaabbadhe tan isin galateeffachuu barbaada dhugaa uummata oromoo ragaadhaa wajjiniin akkanatti dhiheessuun keessan akka nuti amantaa isinirraa qaban akka nuti karaa fuulduraattis abdii guddaa isinirraa qabnu nu gootaniitu keelloo miidiyaa galatooma warri bilxiginnaa erga sagaleen abiyyi dheengadda waltajjii marii bilxiginnaa irratti haasa'e achi keessaa nama akka qabnu argisiisanii fidanii gadi baasanii waan godhan wallaalanii Adaanech Abeebeetii kaasii miidiyaan jaraa tokkotu nafin kaadiroonni jaraa hundii bishaantu itti namne gabbaanii kurree sagaleen abiyyi kana ta'e waan hin fakkaan wanti jechuu barbaadu abiyyi kufee jira ani wanti hamma yoona yuutti deddeebi'ee waa isaa dubbachuu dhiise nama kufe tokko wanti irraa dubbatan hin jiru inni gaafuma jawaariin hidhee gaafa waa'in hacaaluun finfinnee keessatti awwaalamu dhiifamee jarri jawaar hidhamanii filannoo dabarsee waa harii godhu akka kufe hin bari'an amma du'a isaatu tattaafataa jira hoolaan gaafa gorra'amtu samii argite akkuma jedhanu deeggartoonni taasis wanti garaana nyaatu deeggartoota isaa duroonfate maalirraa argachuufiidhaan kan na dheebu kuftaniitu amanaa harka kennaa girrisaa jalaa bahuun dandeessanu girrisaan ragaa wajjiniin saba isaatiif dhaabbata dhugaan isiniin jedhaan abiyyi maal jedhe viidiyoo isaa keessatti wanti amma bilxiginnaa mormuudhaaf illee kara dhabde otuu filannoo kanas rabbiin sababa koronaa kana sababa godhee hin dabarsu ta'e yeroo sanatti filannoon gaggeeffameera ta'e waan akka ta'uuf malu otu yaaddaniitu jedhe yeroo sanatti jawaar arsii deemee harargee deemee jimmaan qofatti hin deemin kutaa hunda deemee uummanni miiliyoonaan gadi yaa'ee isa simataa ture otuu yeroo sanatti filannoon gaggeeffamee jedhee dhibbaan dhibbatti abiyyi har'a yookiin qilintoo jira yookiin Eertiraa Isiyaasin bira akka jiru waan beekuuf rabbiin sababa koronaa nuuf goonaan sababa godhannee filannoo dabarfannee har'ammoo dhibbaan dhibbatti na amanaa filannoo darbinee jirra warra mormitoota keenya dhiibbaa irratti gochuudhaan sababa adda addaatiin filannoo keessaa ariinee jirra filannoo darbinee jirraa jedhe warra immoo aktiivistootas ta'e warra xiinxalaa siyaasaa aangoon harkatti qabuu dhufanu akka karaa antiniitiin ofirraa dhaabsisuu dandeenyu haala mijeessaa jirraa jedhee dubbate viidiyoo ergasii dubbatetu walitti fufame jechuudhaaf meemee abiyyi madirakii kam yookiin haasawa kam irratti haasaa isaa mul'uu dhaggeeffataa jirra paarlaamaa irratti isa ta'uu walgahii kam irrattu eessatti waa'ee akkana haasa'ee beekame nuu fidaatii abiyyi viidiyoo kana haasa'ennaa walitti kukkuttannu hin jettu isinirraa fudhanna an dhugaa qabadheetanii morma duruunfattanii hin morminaa warri bilxiginnaa amanaa abiyyi miidiyaan fuuldura keenya hin jiru namni iccitii kana baasee sabaaf kennu achi keessaa saba nama oromoodhaaf quuqamu bilxiginnaa keessaa nama jajjabaa baay'ee qabna dhugaan isiniin jedha dammaqee mokonnon yookiin dammaqaadhuma nagaasaa hoolaa sanatu iccitii baasaa rasaa jara fakkaataa nama baay'ee achi keessaa qaba oromoon kanumti walgahii jira wajjiniin iccitii godhe sagaleen audiyootu waraabame sanu viidiyoo abiyyi dubbatetu walitti muramee jettaniimi garuu sagaleensaa sagaleetu bahe malee viidiyoo miti namni walgahii irra jiru tokko silkii isaa antanii godhee sagalee itti dhiyeenya taa'ee waraabee gabbaase maaliif soba sobuudha abiyyi kana hin jenne abiyyi hin dubbanne ay ijoollee bilxiginnaa rabbitu isiniin taphate wallahi naman taane deeggartan inni oromoodhaaf qabsaa'u du'eetan sagal gubadha malee haqa oromoo hin dabsu jedha inni aangoodhaaf immoo ummata hidhee ajjeesee ummata lafarraa dagoogu maal jedha du'een sagal gubadha malee waggaa kordan dhufuuf aangoo namni tokko biyyattii kana bulchuu hin danda'u ana malee kursii abbaa kan kootiirraa na kaasuun hin danda'amu harmeen koo nugusa torbaffaadha waggaa hammanaaf bulchitanaan jetteetti ay ijoollee bilxiginnaa inni kaan meekaappii ofii lallaaqee dhufee deebii kennuudhaaf mee wanti isin deebii kennitan hin jiru yoo nama arrabsuu ta'e mal dhugaan isin jira
Viidiyoon kanuma abiyyuu mataase walgahii kaadiroota koo malee namni nu dhagahu hin jiru nuti waliin mari'ataarra achi keessaa Oromoon nama hin qabutti fakkaate hundinuuyyuu wama garaa ofittiidhaaf isaa wajjin taa'ee harka tumee fi iccitii isaa gadi baasee uummataaf hin saaxille se'aa ture. Iccitii danuun harka keenya ga'ee jira. Akka warri kaadirootaa kan akka taa'ee danda'aadha harka kennachuudhaaf qophaa'an baay'ee rifatanii jiru. Asii Ameerikaanitti jira. Gaafa nama qabe eessaa nama teessisa gaafa namaa bahe. Eessaa nama teessisa gaafa nama bahe. Asii Ameerikaatti kaase. Asii shanee tudduu keessa qabee waraana. Asii TPLF waraanti. Asii bilxiginnaa kamtu aangoorra jirti sila kan jarri waggaa kurnan dhufuuf aangoo jedhan kun. Bilxiginnaa isa siichi lafaa xaa'amee tolfamu jiramoo. Isiin jirtu koshoreen caccabdee baddi asii TPLF tudduu keessa. Asii marroon hudduu keessa asii Suudaan Goondariin dabarfatee dhufee intiniitti dhiyaateera. Finfinnee waan kan Oromoo ta'eedhaaf dhiise malee sila Suudaan qaata Finfinnee seene waan nu kabajuuf Suudaanonni waan Finfinneen kan Oromoo ta'uu beekan ofittiidhaaf seenuu dhiisan. Egaa isin jedha. Yaa kaadirootaa fi yaa warra bilxiginnaa deeggartan rabbiin gaa halkan isin balleesse dhuma keessantu badee waa Ameerikaatti banna. Gaafa aangoorraa gadhiifne akka wayyaaneetti intini jenne Ameerikaatti baqanne jechuutti biizaa isinirraa cufan kaadiroota hundarraa. Eertiraatti baqanne jechuutti wanti nyaatan hin jiru yoo garbuuf qamadii qotanii achi keessa intini jiraachuu ta'e malee. Garaan har'a akkanatti nyaata garaa guuttatee akka taayee kun garaan hammana bahe kun gaafa aangoorraa buufamee baduudhumaaf kara Eertiraatti bade dhaqee qixxaaf isin nyaatee jiraachuu hin danda'a. Qilleenxoodhuma taa'ee eeshiidhuma nyaataa jiraachuu isaaf wayyaa. Jennaan warri ijoolleen kan keenya abiyyi dubbii kanan dubbanne jettanii mormuu barbaadan meemee viidiyoo tokko nuuf fidaa. Viidiyoo tokkitti qofa kan madirakii itti abiyyi waahii dubbii kaleessaa waggaa kurnan dhufuuf du'eentaniin bada malee aangoo dabarsee hin kennu kan abiyyi jedhe meemee fidaa. Madirakii kamirraa sagalee bakka bakkaatti abiyyiin haasaa sammuduu hin dhaggeeffataarra jibbinus nama Oromoo lafarraa daguugu ta'us dubbii isaa waan inni dubbatu hunda hin dhaggeeffannan hin darbu. Maaliif wal sobuun barbaachisa? Ajaa'iba bara. Kanaafuu warra bilxiginnaatiif gaafiin kan koo viidiyoon hin muramne ragaadhumaa wajjin sagaleen achi keessaa waraabamee bahe. Akkuma gaafa abbaa Isaayyee likkinnaas gabbaachuu yaalan jennaan viidiyoon gabbahe Oromoon tokko ta'ee likkii isa galchetti kunis waggaa kurnan dhufuuf waan godheetaniin aangoorra ture jedhe Oromoon ammas falasaa itti kenna jechuudha. Dubbiin kanuma wanti biraan jiru. Ajaa'iba bara. Ay Oromoo kiyya barat carra qabeessa namni si miidhe yoomuu milkaa'u dhugaa isiniin jira. Oromoo miidhanii aangoorra turuun hin danda'amu jedhee Hacaaluu Hundeessaa. Akkati aangoorra turtuus kan godhu Oromoo akkati aangoorraa buutus kan godhu Oromoo Oromootti buute. Nagaan turaa laayikii godhaatii hordofaa.